balbala arganne balbala galaana ana fulla safutta sacuqasa kan baay'isee na dibbisu balbala galaana argachuu biyyatti tanaati balbalichi kaabatti moo lakki kibbatti banama jenne gaafa wala fuufnudha malee balbala arganne balbala Dad Kati Narga jirtan har'a jechuudha baay'ee dhiphachu korraate kan ka'e dhiphinumti mataan isaallee mataa qabate maal namni akkanatti dhiphatu naan jechaa jira. Seenaa wal fakkaataa qabna jechuudha ilma koo. Anas akkuma kee dhiphinni ilkaan isaa 32 baase jedhee natti kolfaa bule. Dad Seenaa wal jalaatuun kun garuu aadama biyya kanaa ta'aa jira. Anas ukkaamsee kan na qabe riiba kootinis darbee seenaa kootirratti jiruu koo irratti dhiibbaa fidaa kan jiru abjuun eda galgala argee. Kana jechaan jiram daadanis. Ati abjuu koottee jirta daad. Galma kootti summii biiftee jirta daad. Ati dhamaatii kootti daaraa naqxee jirta. Safuu cabsitee daad. Safuu cabsitee maaddii ilma keef dhiyaate soorattee jirta. Wayyoo abjuu koo. Wayyoo. Beenu ka fixatte beenu ka jazbaafi. Gaal jedhaa kuni gurbaa obbaatiin mucaadha. Ana fullaasaa futtaasaa cuqaasatu gaddeedhee hojiin qabu immoo abjuu keetas jalaata. Anumti moo? Daad callisi daad callisi. Gochisuu kanneen isaaniitiin irratti raawwatte kun mootummaan faashistii naaziin joobsha irratti akkasin hojjeta. Gochisuu kanneen isaatiin irratti hojjechaa jirtu gochasuu kanneen isaa jaarraa kanaatti daad. Fixatte deeme haa ta'u dhumee. Abjuun kun kan isaati jechuudha. Kanaaf abjuu ollaa natti jedhan. Afachuu abjuu wal fakkaataa arguun ni danda'ama yoo waaqa ko. Abjuma wal fakkaatu argine haa jennu. Akkamitti ilmi abbaa dursee abjuu arga? Gurbaan kun dhuguma ilma kiyyaayi. Inni ilma kiyyaa mooti. Ilmuma kiyyaayyuu ta'e haa jennu. Ilmuma kiyyaayyuu odoo ta'e abbaadhaaf dursa kennuu qaba malee mataarra na dhaabbatee natti sirbuu qaba. Anarraa fiiksuu qabaa hin jedhu. Lakkaaboo lakki kun ilmuma kiyya. Anumatu dulloomee gooreellaa fakkaadde malee ani isumarraa muraa dhabee dur. Maal ilmuma kiyyaa nagama walitti bu'u. Hagan ilma kiyyaanis wal dhabu. Irruma deebi'ee abjuu kana woo sirreeffadhe. Yoo mirkaneeffadhe maal qaba? Nam mirkaneeffadhe. Irra deebi'ee rafuu naaf. Wayyoo turme aktariko. Ana baay'ee kolfaan kan xeesna godhu namoonni maaliif seera uumaa cabsanii halkan rafuu dhiisanii abjuu argaa buluudha. Halkan kan uumameef rafuufidha. Yeroo isaaniirraa hirrisanii waan hiikkaan ishee asumeetee xebenaa bulu. Geetiin. Bro. Qabsuun ani jaarraaf meeqaaf itti dhama'e bishaan na jalaa dhugee bule. Sanuu lolaa ganda keessa yaa'utu na jalaa hin. Durii rifeensa harriitu na jalaa saame. Sirrii. Atis qabsoo kee faana bishaan dhugaa bultee jechuudha. Kanaaf garaan kee rurriisitee. Biroo irra deebiin na laalime. Garaa koo miti karuurratti sammuu kooti malee. Sirrii qaxale. Ilma wasiila koo qoraattii dhoqqee keessaa. Har'a marra katee t-shirtii maashinii laawundarii alanfate fakkaattee dhufte. Raajaan
dursa hirriiba hin xumuramin irra dhufee qubachuu kootiif dhiifama siin jecha gara yaada dhufetti yeroo darbu garuu dhaab hin xumurii dachee kanarratti wantoota xumuramuufiin hin malle baay'eetu xumuramee jireenya nu goolee laayifii nutti dhangaggeesse osoo hin xumuriin janaa isayyuu bukoo. Maal seete beekte yaada tamma kaaste kana akka nama tiyaatira ji'a jaha barate akka nama muuziqaa sabaaf sablammootaa dhaggeeffataa guddateetti akka nama dinqisiifataa Maayikil Jaarsan tokkotti akka nama saayinsii horiitiin digirii jalqabaa furate tokkotti yaada tamma kaaste guutummaa guutuutti namoota. Sirri afaan kee saamsimi ani yeroo tokko mootummaa biyya kanaatti nan gubadha asii ol samiitiin ol harafaadha beektaa horii akka kee kana mooraa yuunivarsiitii gashee nyaachisee obaasee barsiisee waggaa 3 guutuudhaaf eebbisiisee nutti gallakkisuu isaatu na gubee na ciincessee bal na godha. bal si godha. Ani sirriiqaan jabbileen kompiitar saayinsii baradde akka kee aartii dhiistee natti qoru natti garuu gocha naasisaa daadiin kiyyan irratti raawwate foon koomti lafee koo na tuqe hatamuu nabjuu kootii na danfisee. Sirri akkuma danfitee jirtutti osoo hin qabbanaa'in dhiphina kee toora galchitee natti. Tole Raaja maal seeti beekte halkan abjuudhaan galaan bifaan cuquliisa ta'e gubbaarratti doonii adii chiikii daadii koo duraanii fakkaattu keessatti namoota baay'inaan 50,000 ta'an dura dhaabadheen sirba koo jalqaba balbala galaanaa jedhe otoon sirbaa jiru galaanichi hin banan funyaanitti ol na duuda. Yeedaloo walaloo na keessaa dhiqee gara biyya ormaatti qate kalaqni koo dilbiin taliila galaanaa gubbaa dugdaa ciise rukkina galaanichaa dabale dambalii galaanichaan wal kiphee fooricha jechi koo tokkitti arbe matee Asias naturse aniifi namoonni 50,000 sun walaloo anaan barreeffamee fi viidiyoo galaanichi kalaqe ilaallee raafuu dadhabde halkan guutuu ilaalaa bulle gara barii irratti garuu walaloon koo muraasni dambalii galaanichaa gara samii ol fixxiramna viidiyoon daawwachaa jiru addaan kutee walaloo koo biraan hafu jedhee asii ol duukaan balalee galaanichis fuudhee anaa fi walaloo koo walitti nu bulbule. Abjuu kana hiika isaa barbaacha gara daadiitti fiigaa gaafa dhaqu abjuu mana faana wal fakkaatu akka abjoota natti kanatu abidda hinaaffaanatti qabsiisnaan fiigaa gara kennu. Oh my God! Again? Oh my God! What a movie! What a theater of this era! Sirri abjuu kana sumatu abjooti. I can't believe it! Raja, Timo, this is not a big deal. Ani bar left bari nanan ka'ee dhufe malee nama mun abjuu kana ol ilaaluu danda'u. Of course, it's no big deal, bro. Garuu abjuu kana situ arge jechuudhaaf ragaa guutuu nu barbaachisa. Yeroo ati abjuu kana argitu namni si arge jira. Akkasuma immoo ganama bariidhaan kaatee gara koo yeroo dhufaa turte namni xiyyeeffannaadhaan si ilaale hin jiru. Biyyoonni ollaa warreen soddaafaan abjuu kee kana quba qabu. Daadiitu na arge. Halkan abjuuma sana keessa yeroo ani haayilaayit isaa namootaaf ibsu daadiin dhokatee na laalaa ture. Daddy, okay.
Kana booda ati mana keenya keessatti gadi bu'uun qabdu. Qabeenya socho'aa biyyi kun qabdu waan taateef iji namaas harki namaas si tuquun qabu. Inumaayyuu mootummaa biyya kanaa wajjin mari'adhee gara muuziyeema biyya kanaatti ol si darba. Sababiin isaas namoota gurguddootu doolaariidhaan achitti dhufeessi ilaala siin jedhe sirrii. Raja waa'ee sababa muuziyeemii amma maamiin kooyyuu muuziyeemii otoo nagashuuf dhamaa jirtuuti. Daadii duukaa gargar baanii deeman. Kanaaf abjuun kee fi abjuun maamii koo kan inni milkaa'uu danda'u. Daadii koo harka abjicha bunaa deebistan qofa. It's okay. Irraan si fuudha. Gara fuulduraatti garuu for the future abjuu namoonni biraa ilaalan irraatti ofittisi. Raajaan ambara waan akkasii kana durayyuu baay'ee of eeggachaan ture garuu kaleessa bar rafeen abjuu kana argin gaafan hirribaatti dammaqu galuma laala. Gadi gaafa laalu buraatii ana irra ciise kan daadii koo ture. Yeessu mana hin fuuldura koo laala. Kutaa daadiin koo keessa ciisuutti hin garagalee jira. Yeessicha natti fakkaata abjuun koo achumaan yaada. Sirri waa'ee yaa of yaa'u dhaboo abjuu kana hayyoo akka koo kanaaf dhiisi. Tole Profeesar. Dafaa dhiphina kana keessaa na baasaati. Abjuu koo duukaa wal qunnamsiisa. Sirrii koo abjuu kee wajjin kanatti wal qunnamte abjuu koo kana raajaan naa hiika jettee yeroo amma gara koo dhufuuf kaatudha kanatti wal qunnamte. Inumaa balbala kilaasikoo bantee yeroo ol seentu immoo abjuu kee wajjin wal dhudhaati wal keessa galteen siin jedha. Moor garuu beektaa anis hojiitti biiziidha beektaa wantoota xixiqqoo kanatti yeroo koon gubu moor osoo urgee mariisiste gaarii taa'ee yaada. Yeroo jettu ati naa hiiktu? Urgee deemiti mariisisi. Galatoon durayyuu anatu doozoriin abjuu kutoo jiruuti baajaajii akka ta'e luka sadii miti luka lamaan dandeesseen dhaabanne hiika abjuu gaafachuun fi hammayyaa sirrii qaba goo sirrii qaba. Burtukaane miti haddaadha kun abjuudha miti waan addaadha. Burtukaane miti haddaadha kun abjuudha miti waan addaadha. Kun abjuudha miti waan addaadha. Sirrii qichoon akkanumaan maraatti malee abjuu akkanuma kooti anumatu arge mirkaneeffadhee jira. Eechatti beetti gadheen bakka dhiirtii ooltu jedhe gurbaa kanuma kooti kiyyuu kanuma jedheen mucaara walloo mirkaneeffadhe kiyyuma abjuu. Fullasa, fulle. Jaarsi maal ta'e silaa ka korbeetti argate ka boobsuuf rabbi jedha. Maal taatan? Sababa kee maalan hin ta'e shireetiyya. Kana argitee ganaa siifuu maraadha. Qaana biraan irraa sabbaa bunni danfee kaayachuuf dhufe. Ati maaliif natti aartaa garuu shireetiyya? Maali si godhe? Ani jaalalli kee dargaggeecha reefu lafaa dhufee areeda biqilchaa jiru na fakkeesseetu. Natti taphachaatoo jira. Ati garuu sagaluma kee dhaga'uun barbaadu naan jetta beeshureeti. Balaa fulla waa isiniin jedhu. Akka isin jaalaltiidhaan akkana kuftanii diriirfattanii jiddan kanatti diinagdeen biyya keenyaa illee akkasiin kufne beektanii. Ani akka shamarran ganii lafa garaa isinii jabaadhaa mitana hima isinii laafa. Taa'ima isinii hubadha. Maarree kaa buna danfee buna iddoo deebitanii. Buna waaqayyo naaf danfisee. Sinii ofii isaatii boceetti qiceetu na fuuldura dhaabe kana dhiise buna biraa barbaacha maaltu na erge. Kanuma afaaf godhee unachuudha malee. Raayitaan isinaa unatu obbo. Leeloo walumaan nu haa unatu. Akkasuma siqinee wayisitti waan ajaa'ibaa wayita sitti. Maallatti himtan kun haala buna irra dhiisee dhufe irraa na jalaa jiga fayyaa qabdanii yoo fi. Fireeti ati waa'ee buna alaa taasofta waa'ee jabanaa alaa taasofta ani hoo kana sitti dhommoqee daffee asitti dhangala'aa jiru. Eenyu olla haa qabee bishaan natti naqeen haa tasgabbeechu fireeti. Mee dhugaa rabbii as basitti. Shureen maali isinii beediree hoo barbaade yoo dhangala'aa maal isinii godha? Shureeti. Homaa natti naasne. Sitti maramee si dhungaddaas sin jaaladhas naan jedhiniiti. Anuma duramee akkanumatti dhaabbadhu sin daawwadha. Ila haati tiyya yoo mammaattumaa dhageette beektanii reefu dhufti ta'e ija afureetti ta'e ija lamaa kunoo dhuftee yuu mire isin sile yoo akkana dhaabbadhu si daawwadha hayyatan kana gaarreen baaleeti moo hara wajjin aseetan maa sirrimaa si daawwadha hayyattanii. Ani hooma waa'ee gaarreen baalee maqaa kaasa.
Homa waa'ee haroo wanciitis dubbadhe shureeti. Ani shuree dhuma bareedduu tanan jedhe dhugaa rabbii. Mee amma kooti asuma siqinee. Asa siqa kun horii deema beela bunu dhudhanii deemtanii. Sila. Maal ta'a? Ani ila isini iyyee ila. Kooti jedhe. Maalinni. Bahulle! Bunnish! Baay'ee rabboo! Baal argattanii siisaa irraa daraabaa arabii soole? Gurbayyoo balbala alaa eegisiin jedhe malee mana seeniitii koomodiinoo huccuun kee keessa jiru naa eegisiin jedhe. Isallee garuu hin jenne. Baalumaaf walii yisiistanii baa walitti waccan jedheetuma malee hambalaali. Akka gudoo simbira arbuu gubbaa. Akka simbira arbuu gubbaatti walitti wacaa jirtani baal taatan. Hambalaali olloonni keenya jechaadha dhufanii too'i. Warri kun maa walitti iyyaa qanumaa maa walii yisiisanii jechaadha laa dallaala dhaabbatanii too'i. Nama sammuu hin qabneef waca fakkaata. Wacaa moti akkaataan itti afoosha waltaanee bulchuun shaakalaatoo jira malee. Baaloree jechaadha yoo akkas ta'e immoo jechaadha akka lammii mana kanaatitti anis iyyee caraamuu qabatee too'i. Bahulle! Bahulle! Baali bakka hantuuta kormaa kaaltii shuraa argibse fakkaattanii jecha. Yaada namoota miiliyoona 110 sammuun kun naannee lafti naammaraa buleeto akkamitti akkasii ta'u barbaaddaa? Waan obbo Fullee isallee akka barbaadanitti taa'a. Ani kanan jedhu. Baali kasin duubaa kun. Baal wajjin bultanii har'a immoo baali. Baal shubbisiisaa bultan. Yaada jireenya afoosha balbala galaanati narrumaa bayeessiin jedhe. Tumaan maali jetti shuraan hoggaa waan ishii dinqodha geechechaadha. Ani kanan jedhu kan amma jejjechaa turtan kana keessa jechaadha tokkoon natti mul'ata. Innis maaliin galaa. Otoo nani ala dhaabbadhee too'ii oddoo kana kontirool gochaa jiru galaanni maal godhas keessa karaa kam seene hoo maal godhaasi. Na daawwachuu dhufeessin jedhe. Na daawwachuu dhufe. Galaanni moo sin daawwachuu dhufe asitti hoo marattoo seene haa ta'u qaba. Haa ta'u qaba Bufulle. Jabaadhaa ka itti fufaa hojii gaariirra jirtu. Jabaadhaa. Ani immoo jechaadha ulaa balbala galaanichaa akka eegu silaa abdiin qaba. Jabaadhaa ka haa taatu. Tole narraa deemi nagaumaan gali. Nagaumaan deemi siin jedhe. Akkuma geechan immoo naa bilbilii nageenyi keenya yaaddecha. Obbo Fulle. Maal ukkaamsaa jirtu? Maal arostaa jirtu warra maal taatasin? Ila urgeefi. Galaanatu yaa'uu futtaafadhu bahuu naan jedhe. Galaanni moo bahuu yaa'uu sin jechaadha? Maal warra jalaan deemtanii ofas jedhee haa yaa'u gadi. Maa ofii keessanii of cinqitanii too'i galaanichas cinqitan anuu cinqamaan jira. Yaa uree gurbaa. Maal taate? Murteechiteere. Sirriitti malee murteechite jechuudha. Chegadee. Haala koomnu uree kaane. Bee Obbo Fulle laali. Galaanni kun jechaadha mana kee keechaa hoggaa dur jedhee yaa'u jechaadha galaanichi. Humna godhachuu danda'a laalama. Galaanni ammaa kun silaa waan beekamu. Humna godhatee too'ii meeshaa mana keechaan keessa jiru mucuu godhee yaa'uu danda'a. Kanaafuu jechaadha. Isin laala xiggiitti galaa jedhaa tooni. Meeshaa dhufte nan qabaane asitti kan asirraa dhufte jechaadha. Sinuu immoo yoo si fudhatee dhufe jechaadha. Akkanta sin baadha. Sinuu yoo galaanichi si fudhatee dhufe. Kanuma sin duuba kanaa immoo jechaadha yoo fidee dhufe. Isallee harka tokkoon akkanatti hanqaadha. Meeshaa xixiqqaa silaa akkanattuu nan qabee fita. Galaa jedhaas. Lakkaa'u firee kaane. Maal taate beekara godhi kan. Maal jetti mucattiin teessa suni sirriiqittii jechaadha. Bokaaliin hojjetetti jettii migiraa kanam akkasitti sagalee keessaan karaa dhaameesi mee waan ani jedhu jiraan haraame. Akkanatti kun olaa tokkodhaa garaa. Tokko. Lama. Sadi. Wayyoo. Kaamse. Ani bakka kee ishee kaamsu kaa. Ani bakka kee laphee irra ishee haa ta'u laphee ishee irra teechi. Obbo Fulle. Galaana yoo kaamsitee galaana yoo kaamsanaa jetta maal jechuudha kun? Wal shawwannaa. Ila urgeetii. Ila Hin dubbate. Achumarratti kana booda chaadhaati.
tasumaan hin dubbate. Maal kalee irra haasaa bultaniimi erguma duraan illee haasaa jirtaniimi amma ana taasaa. Paraan argadhu ani kisuma tokko. Ayi kanan jedhu bofulle. Maaloo kalee galgala mataa kan dhaabbachaa bultanii. Akka beektaa buleessitu na gaafataan jedhe. Sallee waan bofulle sallee waan gochuu si gaafadha waan akkana kilitta si gaafadha. Galaana si na gaafattu bare waan akkana keessa akkamitti arga galfata. Kanaafuu amma hin baatamoo siif hin baa. Gadi boo. Maaloo bofulle maaloo gooftaa ko taa gadi. Maaloo bofulle akkamitti mana keessa akkamitti baata. Anaami kan seen laal anumarraa bareeda waan hundumtuu laal waan uffadhullee anumarraa bareeda. Ana miti mana keessa seen anumatu sinirraa baa mana akkamitti gadi baata reesin. Sinirraa hin baa maaloo. Jabaadhaa. Sinitti haa tooftuma. Galaanni sirra yaa'ee galuutoo. Onneen kona madaa galuutoo. Galaanni sirra yaa'ee galaanee. Onneen kona madaa. Ayi shure. Shuritti. Ani kanan jedhu. Arraa siree bofullaasa diratti si argee miti. Borummoo kan eenyu diratti si argana. Ana carraan nan gawwii. Yoom nagaa waan biraatiin hin jedhu moolaa jechuudha waan biraallee hin jedhu barcuma kiyyara teechee laal akkanuma achuma teechee laal na naannoftee achumatti odoo si arge waan rakkoo qabu. Galaanni sirra yaa'ee galuutoo. Ati bee dhuguma galaanati. Jaarsi sammuu si dhufe dhageetteet. Hayyamaa akka bada jaarsi sirmaan salphatu amma lamaan biraan haasaara. Shuree. Ani jaarsuma naan hin jenne yeroo meeqa jaarsuma naan hin jedhe sitti himne ani si jedhe waraana addunyaa sadaffaa fi afraffaa wal duraa duuban hin kaasa. Ammallee jettanii sirba. Si yoomuma saalfatta yoomuma ani yoomuma kabajama mana kana keessatti. Ayi shoore haalli deemsa ishee har'aa fi immoo abjuun kalee galgalaa ni arge walumarraa mura shururru jetti dacheerra hudeen. Ana fullaasaa futtaasaa cuqaasaa shururru naa godhu bakka kee. Baal taate alii amma obbo Fullaasan jechaan si aatii boolla awwaalaa isaatti qotatee qopheeffachuu qabutti mucattii alaabjuu hatee to'i mucattii akkanumatti boochisaan jiru sitti fakkaata mucattii sabaa irra jiru mucattii ol adeemtuu gara eessa geecha jennee ofii keenya uummata biraati miti ofii keenya abdannu jechaan xopheetti ishii kutaan jiru see taali. Rabbi gadi naman deemin ka. Rabbi gadi naman deebisi. Rabbiin kiyya sheexana naman godhin galgala keessa. Mucaan eessa jira amma? Mucattiin amma anuma bira turtee deemte beektaa? Garuu mucattiin nama fakkaatti seete. Mucattiin laa namummaadhaa baate. Saree roobaa beekta bilaa saree roobaa taate laa indaaqoo albaatu. Bakki nuti laafu junjuljuletti ogguma deemtu. Bashurre magaanii daakuu seente fakkaattee jedhi kan. Bu'aali koo. Baa afaan irraa nama fudhattaa haasaa. Jecha afaan nama saamtaati moo yeroo hundumaa. Amma laa qotiyyoo jirti mi korpheessi re'ee. Korpheetti re'ee qotiyyootti kaattee itti buuti teesta. Akkasuma taate laa mucattiin laa rifeensa bichaatti jira suruma laa hibbi qooftee laa garabaata. Amma ka jedhu kijiba kee dhaabi abbiyaan eessa jira? Kan isaanii boodiisi kaali. Kan isaanii naasa'ini. Isaanin maalaali? Galaanee wajjin laal. Achitti galaana daakaa jirani haali isaanis. Galaaneen tun tam immoo sila hin fuudhanii. Waali ati immoo beektui. Galaaneen abjuu ilma isaanii jalaa hateetu maqaa ishii galaaneedha shuraa maal taateet immoo? Asiisitti achi fiigan achi naxxa fiigi jette nyaata. Abjuun edaa maqallee qabdi jedhi kaa. Baafachuu eegalte kaa. Iddoon kun ajaa'ibuma bara. Maal taate? Anka jedhu amma deemiitii abbiyaa tasgabbeessisitti mi'ira. Dhaquure? Eeyyu wanni kuni ulfaataa abbiyaa tasgabbeessi. Anillee kana kun amma kanaa dhufa ammaa fixee. Anan guggubi. Kat! Urgee siif shuraa yeroo wal biratti argu toomiif jeeri qaama waanuma arginetti fakkaata dhugaa rabbi. Maali ati? Mucattiin gubatteeti hin jettee atumatti lafa laftaa? Noo urgee
Feeling isaa jaalladheen enjoy gochaa jira malee hamma kanas gara jabeessa ta'e miti. Naasuun gurbittii kana seenaa ijoollummaa koo tokko na yaadachiste beektaa. Maali inni mi'aare goonutti mi kaammoo? Maasiitan dur yeroo ijoollummaa koo jechuudha. Pileeniidhaan hin deema. Pileenii isa amma Buraayoo hoteela guutee keessa rafee jiru jechuudha. Kan daadhii kooti pileenichi. Guyyaa tokko lafa deemee beeku jechuudha. Tasa lafa deemee beeku. Gaaf tokko pileeniin daadhii qilleensa fixee osoo daadhii wajjin konkolaataadhaan deemaa jirru fincaan koo naqabe. Daadhii fincaan koo naqabe jedheeni sheemii wanti jedhan yeroo sana nan qimmiidhu ture anaan. Sagaleen koos akka ammaa kana miti baay'ee bareeda ture. Bareedumsa sagalee koo leenci bosona keessaa dhagee dum 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 jecha gara koo dhufe Raajaa naan jedhe. Anis itti galagalee onnee koo afuufee ookoon jedhin sodaa wanti jedhame yeroo sisna keessan ture. Onneen koo onnee abdii isaa akka wajjin wal fakkaatee jedhu hayyoon ijaarraa kana. Isaan booddee onaan jettanii. Sani booda waare maaltu ta'e? Sanaan booda leencichi Raajaan mana fincaanii hayyoo akka kee madaalu si geessaa kottuu naan jedhe. Anis harka koon itti laale. Harka koon qabee dugda isaarra xophina godhee gara mana isaatti imalee gadi kiiloomeetira 50 akkuma deemnee mana leencichaa geenye. Ijoolleen leencichaa akkuma 50 alaalatti na arganii fiiganii dhufe Raajaan naan jedhanii selfisii wajjin kana jennaan isheen tokko dhuftee no vloogii duukaa hojjanaa I think she's tiktoker. Anis utuun isaanii wajjin hojjechaa jiru leenci tokko gama alaala dhaabbatee waayidiidhaan shuutii na fuudhaa ture. Dhumaa gara koo dhufe Raajaan anis arguu nan barbaadan ture gara keessan dhufee muuxannoon sirraa fudhachuu hawwaan ture har'a garuu asitti argamuun kee sarpiraayizd na gooti naan jedhee waan tokko muuxannoo akka ni rumna gaafate. Anis shuutiiwwan garaa akkamitti akka shuutamuu fi editingii garaa utuun itti agarsiisaa jiru isheen durbaa tokko akkeessi luka ishee wal jala dabarsaa akkeessi gara koo dhufte. Deemsi ishee moodaluma Buraayyuu natti fakkaate dhugaa waaqayyo bareedumsi koo ishee boojii jechuudha. Bareedumsa koodhaan booji'amti. Nama ta'e maleessa kanatti ni heeruman ture jette. Jooseen maal kana fakkaatu? Gootee naa bustu. Anis fuudhee takkaatti nan dhudhee nan qabbaneeffadhe. Fincaan koo fincaa'ee gara daandii kootti yeroon qajeelee jedhu achi yeroon geedhu daadiin koo achiin ture. Isoki yeroon ofii kootti deebi'ee meditate of godhe ofii kootti deebi'ee tasgabbaa'ee think godhu akkuma leencichi actionii Raajaan jedhu sana godheen akka gurbittiin kun amma itti naatee abidda keessa lixxee daadiin koo naasuutiin qilee lixeessii jedhe. Raajaayyee maal gingilchaa jirta moo? Eeroo koo Toomiif Jeerii meedullaa obolonkaa akka qabanii gochaa jira. Oh my god! Ani kana jedhu maal goote rafiste jara kan? Istoorii afoofamaa biyya kanaa hitti meennaan boko kan jiraman. So amma kamiin kaasuu dandeenya ree? Oh eeroo koo thank you very much. Gaaffii yeroo isaa eeggatee na gaafatte. Amma maal goota beektaa? Bishaan joogiitti fiddaa shuraa bira dhaabbatte. Anaafis naa fiddaa jechuudha. Orgeechaa fuuldura dhaabbadhaa wal faana lakkoofnee bishaan itti namee fly to home. Okay? Run, Dibaba family! Daddy, garuu waan jechuun nyaata na taa'u. Maaliif hin nyaatu ilma? Abduu koo yana deebistee maal rakkoo qaba? Ganama qalbiidhaan sin dhaggeeffanne mee amma natti ilma koo. Situ seeraan nan dhaggeeffanne malee dha. Abduun koo maal seete beekte?
halkan abduuti galaan bifti isaa cuquliisa ta'e gubbaarratti. Ani balbala galaanichaan arge. Ati immoo galaanicha irratti sagantaa qopheessita. Kanaafuu ani balbala galaanaa argachuun abjuu hunda keenyaati. Ati immoo galaanicha irratti sagantaa qopheessuun kee abjuu keetii fi abjuu fakkaattota keetiiti. Daad achirratti konsertii sagantaa qopheeffachuu nan danda'a jechuudha. Hin dandeecha. Akkas taanaan abjuu keessa lamman walitti makee fiilmii ajaa'ibaa akka addunyaatti abjuu keessa addunyaan akka arguu danda'utti nan hojjedhaan jedhan immoo pirooduusii godhe. Raajaan edda fiilmii hojjette anaan meen kaas nan gootu. That's a brilliant idea kun hin hojjeta. Are you ready? Daqiiqaati nu. I'm ready. Okay. Sound speed, camera rolling, actor action. Abjuun keenya uff Raajaan amma yoonaan jettu aayidiyaa wayinaa dhufee ture garuu amma inni sura jalaa fudhate aayidiyaa san. Raajaan nama irra gaheetu beekaa jedhan. Daadiitti qabe. Anarratti Daadiitti qabe. Daadiitti jalaate mana. ijoollee koo abjuu waloo haa qabaan nageenyi biyya keenyaaf haa ta'u.